Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanalii Galma Dhugaa Showuu marti keessan bakkuma jirtan nagaan koo kabajaaf jaallaa shaap rab jedhee isin bira naaf haa ga'u. Akkam jirtu nagaa keessan jireenyi badhaadha yooyyaa harka fuune akkam jirtu isin baay'een isin yaade kanaaf nagaa baay'ise ani obboleessi keessan nagaa kooti har'a mudannoo gabaabduu tokkoon qabadhe isiniif mudannichis akkas ture osoon isaa isheetti himne duratti namoonni maatii YouTube chaanalii Galma Dhugaa Showuu hin taane hundi keessanuu mee al tokko subscribe naa godhaa. Subscribe yoo goone rakkoo tokko ati YouTubera taate kan namaaf subscribe hin goone maa hin beekoo eenyutu subscribe si godhe yoo namaaf hin goone yaa ati dursitee maatii horatte subscribe waa tokko sirraan irrisu kan kee keessaa fuudhee like commenti waan kee jalaa fuudhee naan fidu maal ta'e subscribe goote yoo ergaa na sirra kaawulee sitti toluu dide dhimma deema subscribe godhi bira dabrame callisituma bakka akkasiin jedhu itti aan mudannoon sanatu kana ture maal atoo fuula guurtee na ilaalta subscribe goone maal ifiin sitti mudannoon kun hafaafu inni maal dhiisuu hin danda'u namoota subscribe gootaniif like gochaa jirtan isin argaa isiniif ammoo ergaan kun dirqama isin bira ga'uudha. Akkas ture mana kiraan gala kiraan beekanii mana kontiraat godhanii kan keessa galamoo jechuudha magaalaa keessatti maaliin gosoota fakkaate dhiifama waa nyaachaa hin jira nyaata aadaa tokko nyaata aadaa kanuma ofii kiyya waa hodhe aadaa kiyya kan aadaa biyyaa keessa hin jirre ofuma kiyyaa hin baadhe aadaa kiyyaati aadaa Galma Dhugaa Showuu jechuu dandeessaati. Mudannoon kana ture ani kireeffata dhufee galgala maaliin godhaa mana kootti hin gale mana kootti galee mana banadhee seene asii gad deebiseen qollofe mana banadhee seene miti erguma lixee mana immoo asii gad qollofadhe ayyatta mana magaalaa jira yeroon qollofutti nan cufee ulfidhaan cufeen ol deebi'ee uffata kana isa nama dhufeen kan jijjiirra uffata jijjiiree maaliin godhaa gaarbeejjii namoonni gaarbeejjii hin beekne jira uffata guyyaa tokko lama godhattee yoo uffannichi sirratti guyyaa tokko lama godhattee kan xuraa'utti shakkite gaarbeejjii keessa goote miti akka inni bakka qulqullinaatti deemuuf miicamuu jechuudha. Gaarbeejjiin godhee gaarbeejjii illee hin qabuun feestaaluma keessan kaa'ee qofa uffata isaa miicamaa jiru irraa adda baasa jechuudha. Kaa'een surree ofii maal hundumaa jijjiirradha jechi kaa'een uffata biraa kan hin boru godhadha osoo bira kaa'een hirriba kootti nan rafe waan namni rafni jiraa maaf kolfitan nan rafeen jedhe galgala dhufeetan rafe hojii koorraa dhufee manuma kiyya galee rafe nyaata aadaa kana kanallee nyaadhee rafe jechuudha. Tuma amma nyaachaa sana guyyaa nyaata aadaati isallee nyaadhee rafe amma yeroo rafu ganama gadi nan ka'e sa'aatiin hojii ga'uu jedhe ani laattee dhaganaa mursii alaa barbaada beeku laattee jechuu beektaa nama hin fuune kan qofaa galuu jechuudha dargaggeessuma ta'e kan hin fuune jechuudha si galee maaf kolfitare hanyaan nu galuu dhiifamaa wajjin itti bareedeera argina hanyaan argitee akkas booda nan rafee ulficha silaa dhoos ta'e uffata wajjin jijjiirradhe ganama gaafan ka'u maaliin mana banadhee haboore sa'aatiin hojii mootummaa nagdee asin taadhee mana kana keessa waliin hin ga'e barbaadeen dha nasa inni lixee wallaa ana booda riyaa koo tokkotti hin jibla maal qulfii koo wayin si biratti gateen jedhaan ilaali waan si dhibu mana anumatu cufe galgala wayin si bira gateen jedhaan maal nama na isatti na biratti gattaa utuu na bira gatte galgala kamitti mana lixxaa naan jedhe yoo inni akkana naan jedhu
keessan kaayiree hin jedhin mee akka gootu naan jedhe oluma deebii manuma kee keessaa uffata edee jijjiirrate sana keessa laalee naan jedhe achiin uffaticha keessaa fudhadheen erga sa'aatii tokko ol manni hojii natti darbee tun qursii nyaateen nyaata aadaa kiyya kanallee osoo hin nyaateen dhaqee hojii seenaa jechuudha. Namoonni mudannoo kiyya kun barumsa isiniif ta'a jedhee yaadu kan akka kiyyaa yoo jiraattan akkasumaan subscribe naa godhe like illee godhe darbe. Maatii galma dhugaa shawuu ta'uudhaaf subscribe qofa godha. Galma dhugaa shawuu.